tanan dantaa keessan nakassasaa deemaa seeraan nagaafadhaa. Alla keena لا نمني هذا خيتي في أباخي أرب ستوك كنت deemaa seeraan nagaa ألارين إيميل خيتي موبايل خنا خيساني جرامي ni jira خيرون قالاري لينا دي lakkisee nu gaalaarii si fuulduratti. Yoo dhuunfatti ta'e gara dhuunfatti rakkoon qabu. Wanta ana biratti badee nikkish godhee dumbulloo takka hin kaffalu garuu hin kakadha garuu dumbulloo takka hin kaffalu. Akkasi. Erga ragaa barreeffamaa qabaatte ragaa viizaa fi ragaa tikkeettis fidika. Kanuma waan biraan jira. Ragaa barreeffamaa qabaannaan ragaa viizaa fi ragaa tikkeettis. Guyyaa faana jira barreeffamni kan keessatti. Okay? سمية أبو ميوت الرانقافتين أما وني فينو أستاذ دبتني Dhiifama na godhamti ayyee kabaja keessanii dhiifaata. Kaamni waan hojii kana itti kan Biin kun miidiyaan bahee iskiriishit godhadheedha. Barreeffama kana. Kaza waasaappiin keenya haqate malee waasaappi kiyya keessa ni jira. Wanti nuti waliin haasofnu inni kun jechuudha. Iskiriishitii kana gaalaarii keessatti argeennaan hindee kunootii akka isheen intini taate maaliif ragaa kana hin agarsiisne naan jedha abbaa manaa kiyyan irra erge. Amma moo bilbila aayifoona kanaanan seenee jira waan ta'eef laayivii amma iskiriishit godhadhee osoo laayivii irra jiru gara natti سمية مين dabarfadha. دقي فد سمية تاني بليز وانتك اسكرين شوتي خنا أبا منا خيتي بربادي سي إرجي إيميل خيسا Gaalaarii keessaa naam isa barbaadee naa erge. آية قالارين إيميل خيتي موبايل خنا خيساني جرامي Ni jira خيرون قالاري لينا دي lakkisee nu gaalaarii si fuulduratti. Yoo dhuunfatti ta'e gara dhuunfatti rakkoon qabu. tole ay Gara amma dhuunfatti amma hundasii. akki goonu sumayyaa teenya amma akki goonu laali barruun ammaati asirratti nu garsiisaa jirtu tuni gaalaarii keessatti taa'isiin si ergite moo taati dur iskiriinshuut godhattee Naatu tana iskiriishit tanin godhe barreeffamni kun kadhiyooti iskiriishitiin soo godhe. gaalaarii keessatti waan ati iskiriinshuut godhatte haawu akkamitti asii namni biraa baasuu danda'a atu iskiriinshuutiif biraa qabda Nuti walitti fayyadamna waan ta'eef ni baasa. Yootiin dammoo dur iskiriinshuut godhatte iskiriinshuutiin dur ka arraati ree sumayyaa ila akkam kan inni jechuudha na arra ergan iskiriishit godhadhe gaalaarii keessa era miti. Gaalaarii keessa Ka inni- bar ka inni si erge dhaggeeffadhaa laale sheekha. Yoo gaalaarii keessaa baasi jettanii uummata fuulduratti osoo hin taane uummata fuulduratti gaalaarii kiyya seenuu dirqama hin qabu mirgas hin qabdan jechuudha na ajaju. Akka dhuunfatitti dammootiin hin koottu seeni yoo jettan akka dhuunfatitti seenee isinii agarsiisuu nan danda'a iskiriisheeriin fudhadhee jechuudha. Waan dhoksuu qabu dhoksadhee. Malee uummata fuulduratti gaalaarii keebanii seera kamtu na ajaja akkasitti. okay bilbila kee koy dhaabu kabiraatiin sii dawwalaa suman laalaa rakkoon qabu shira dhufee koy Assalamualaikum. Laa waan balleessuu qabuun keessaa balleessu yookaan waan dhoksuu qabuun keessaa dhoksa jalqaba irratti gaalaarii kiyya wantoota baay'ee. tole ayyee ani aslitii wanta kan dubbadhu laa sumayyaa teenya woomata akka nama obboleessa keessanitti hin dubbadhu maallee inni micii Amma laale ishee Hamzaan dubbii xumureera dubbiin ani xumure maali ragaa miidhayyoo fideessa ragaa miidhayyoo fideera tokkoffaa irratti jechuudha. Lammaffaa irratti dammoo ragaa baankii otta ragaa baankii siniifan fidaa taane achitti eenyumti ishee kanaadha kiyya abbaa keessa rafsu taanan dantaa keessan nakassasaa deemaa seeraan nagaafadhaa. Alla keena laa galu namni haadha keetii fi abbaa kee arrabsu tokko hin jiru deemaa seeraan nagaafadhaa. akkam jechuudha Jaran isin abbummaa sun sakkii godhamma nu dheereessitanii beektaa? Jaran dubbiin beeraatiif. laal ustaada ani Arafa rafee barsiisaan dhuftanii. namuu khabiirummaa qabaa miti eega Waan jedhe. namuu khabiirummaa qabaa bar akkasuma akkasii miti barruunii fi iskiriinshuutii fi waasaappiin yeruma takkaa'uu ragaa tahuu hin danda'u. Tana guutu jala muraa beekaa. Osoo iskiriinshuutummaanuu kan jiraatu taate. Iskiriinshuut osoo hin ta'in daariktii waasaappii riikavar goonee ilaaluu ni dandeenya. Waan isaan haasawan baatii sanitti irra deebinee riikavar goonee ilaaluu dandeenya. So
iskiriinshuutiin addunyuma rabbii lafa rabbii tanarratti ragaa ta'uu hin dandayu. Kanaafuu ustaada Bumaas kiyya gabaabsaatiiti. Waan jedhe nin fitan doggu takka sheekha galatoon maallayni Sumayyaa Amboodhaa deebi'uu qaba. Osoo iskiriinshuutii miti ragaan guutuun jiraate wanni barbaadamu guddaan tikeeta viizaadha. Wanni isiin bitatte malee iskiriinshuutii miti. Osoo numaa'uu jiraate, osoo iskiriinshuutii fi hundinuu dhugaate tikeetaa fi viizaan Sumayyaa harka gahuudha. Sumayyaa Amboo harka gahu yoo harkan gahin wannuma fedhewu ragaa fadhanuu fidanuu maallayni Sumayyaa Amboodhaa kafalamuu qaba. Ani isaan lachuu obboleeyyan kiyya ammoo haqni jiru kanan mul'ate kanaa beekaa. Dhiifa manaa godhaa fi xaddeetti deema. Hayya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jala jirtanisi. Dhiifa maani waa'ee jaarsummaa keessa galoo osoo hin taane haasaama dubbatte irratti ati beekaa ITT yookaan immoo kan baratte waa'ee moobaayilii jechuu dhagee. Asirratti tokkoffaan gaalarii banii jechuun sirriidha miti. Ati nama shari'aa beeku nama qareen talli mee biqullaa qabaachuu qabdi yookaan waan biraa keessa jira. Kuni waan dhuunfaa keessa nan seena jechuun sirrii miti. Lammaffaa hatattamuma kanarratti dhuftee ammuma qaceen keessa seenee ilaala jechuun kunis dogongora guddaadha. Namni waan keessaa qabu akkamitti amma keessaa fakkeenyaaf yookiin mataa qullaa jirti ta'a yookiin uffannaan taa'een footoo qabdi ta'a hin jedhamu akka shari'aatti kun. Lammaffaa waan isheen jette irratti waan isiin galle yoo jiraate meesii ibsuu yaala. Akka jette abbaan manaa kiyyaa waan achi keessa jiru shuut iskiriinii ka jiru inni dhaqee imeelii kiyyaan keessaa baasee shuut iskiriinii godhee dheengaddamu kaleessa naaf ergee jette. Amma immoo laayivii kana dhufa jedheetaniini silkii isa kanarraati shuut iskiriinii godhadhee bilbila biraatti dabarfadheen achas dhufee siin jette. Kan kana arge immoo akkamitti abbaan manaa kee gaalarii kee keessaa argaa jette. Mee biyyoo isheen arguu baatte naa ilaali jette itti kennachuu dandeessa abbaa manaa isheeti. Waan arge immoo shuut iskiriinii godhee itti kennuu danda'a. Kanarratti akkamitti abbaan manaa keessaa ergee hin jiru garuu waan keessa waan murteessaa keessa seenaa hin jiru hin murteessu garuu waan amma ajandaa nu qaamtaniifin ani fixuun ajandaa baasnu daqiiqaa nama qofa ustaaz ni ba'a. arras laanii Daqiiqaa nama qofa. isintu Ustaad Farhaan gaalaarii jechuun wanni qabdi mana qabdi habibi. Gaalaarii iskiriinshuutaa barbaanna malee nuti eegigaa. Hoggaa gaalaarii jennu nuti dhama oomiti. Footoon isiidhaa gaalaarii keessaa eessa akka jirtu ni beekna. Footoo isii gaalaarii keessaa dhiiftee akka isiif buluur ta'ullee godhuu dandeenya ustaada. Rakkoon qabu namuu dalaga qaba waan san buluur goonee laaluu dandeenya. Ammaas waan kana wanni godhu jirruuf nuti haqa arrabni irra jiidhaa boru goggogaadhaaf godhu jirra malee nama tokkoo fi miti. Sumayyaanis obboleettii teenya. Sumayyaan tunis obboleettii teenya. Sii galee? So akkaataa itti godhamuu fi haala itti godhamuu jira ustaada. Malee akkanumatti Sirriidha fakkeenyaaf ammoo ustaaz gaafa gaalarii seentanii maalish gaafa gaalarii isheen isinii sheerii gootu akkamittiin gaalarii sana keessaa kan shuut iskiriinii jira kan daawuloodiitu jira kan suuraatti kaatee jira hundi wal faana dhufa gaafa dhufe bara. Hunda alaal akka tokko jira iskiriina hoggaa fudhatan akka tokko jira nasiima. Gaalaarii nuti barbaanne san qofa akka harkamuu danda'u godhuu jira. Sammoo utuu itti bilbiltee sheerinaa godhin jedhin akkas godhi jedhitti agarsiisti seenaa seentu ammayyuu taanaan asirratti adeemsaatti akkas gochuu dandeessa. Wanni barbaadamu. Dhiifama guddaa wajjin waa'ee suuraa gaalaariitii wal karakaruurra dhimma haqa jiru jaran Eeyyutti jira sadiifa jedha amma gaafa Ustaada mala manjee isinirraa bu'a. Amma wanni barbaadamu tikeetaa fi viizaa qofa. Iskiriinshuut biraatiin fitan. anuma isin jechuudha waa isin jechuudha deema dubbi fixuu deemnaa mi jara nama barbakka kirkirii biraa dhiisaa abdi mee viidiyoo beekis mee baha waan kana akkamitti waan dila kana miliyeenaa miti waan saamame miti ragaa gama lachuuti gaafa jira ani isin irraa fixuu fare jara kana asliinis gaafate interviyuu gaafanne gartee eenyuun as keessatti namni waan ni godhu waan maqaa fadhinaan jechuu dandeessin jechuudha yoo ati arra haqa murteessitee nama tokkoof sumeyyaanis takkaa nan dhiiftu taanis nan dhiiftu naan beeka isinillee dhiisan jarri kun. Nuti murtii namaa irraan kaa jenne waan dhaggeeffannee alalchine irratti murteessu deema. Dhaggeeffadhaa waa isiniin jira. Birrii tana Hamza anaa fi Hamza Jaabiraa banatume. Irra asumatti fedhnaa qofa. Ayyaan nan ba'a waan dhaggeeffatanii qabu. Maali waa'ee magaalarii dhufe malee akka murteessuu dhufne akka jammarti Hamza naa deebi'u dubbiin tun akka itti dhufu. Bakka sinaa dubbachiisu jazaakumullahu khairan. Hamza banadhu akka itti fixuu deemnu abdii mee dhaggeeffadhaa isin waan kana anaa oofee xarafarra wassalaam irra dhufuu deemtu
gamas deebistanii dhaggeeffadha. Birruma deebisuu deemnaa mi jara keenya. Birriin Sumayyaan hin deebistee jirru bara. Birriin isii harka jirti moo yeroo kanatti qaama lammaffaa bira jirtidha. Birriin hin deebitu hin jenne miti. Asli akkasumaa mi. Eega sagalee tanan dhugoomsine maal dhugoomsu yaatan isinu intala tana atis dubbiste. Sumayyaa gartee ambooti sagalee tani qabdaan buu jedhee didu jirti. Sagalee wayina irratti ergite hin beeku jetti. So jarri lachuu akka ta'etti dhugaa dubbisinu Hamza anaaf Hamza assalamu alaikum. Wanta fixuu deemnaa hin finna akka itti fannu jira. Guddisi Hamzaas waan fixuuf deemnaa miti. Hamza viidiyoo naa beebboo hin finna. Wallahi dalagaa dhiifnee waan fuulii namaa dhiifnee halkan guyyaa as taa'uu dadhabne wallahi naan fixa dhaggeeffatu. Ade Sumayyaa tasfaa'ee deebi'aa please namoonni itti dhiyaatan tasfaraan deebii jedhanii waan isitti Sumayyatti kanneen gaafadhu siin jenne intaltii risiitni garteetti kenni godhameetti eeysa dhaqeetti kenni sanis takka dhaggeeffadhu tunis ragaan qabu jetti tunis hin qabu jetti maaltu nu dirqisiisaree qaamni gartee waan biraatti tarkaanfachuu nama dirqisiisa birriin jiraachuu amante tunis irraa fuudhu tunis itti kannu amante tuni qaama waan jiru qaamni kun qaama biraatti dabare intaltiin dhufne birriin isin deebine takka dhaggeeffadhu maaliif hin dhufinidha. Maaliif birrii tana kannite waan san sitti argitee Sumayyaa wanni gaafachuu qabnu tikeeta murame san sitti dhufeedha takka jedhi ati yoo waan sitti dhufe kan itti ergiteedha ati yoo argatteedha argadhe yoo ta'e haalan wasaalan hin arganne yoo ta'e maal goone akkuma rabbiitti deemna akka shari'aa Hamza akkam goona bara. Dubbii amma fitte aboo maasqii. amma dubbii addaan isin ibaataa yeroon fakkeenyaa fi amma intaloon tokkoffaa namni biyya kanatti guyyaa lafaa oola. Galgala sa'a sadiitti namichi tubee ol nurraa kun baatii guutuu wannoo jira kumaandi poostii jira namaan guutu jireenyi takka jira. Lammata immoo mucayyoon gisee itti dawwalan akkuma sagalee dhageettan kana laffaan beektu. Minam yetaballaa birri yeellam fiizaa barbaaddi fiizan hojjannee fi ufii jaarsa kiyya na dhooge jettee haftee birriin deebi'u jiruu jette gabaabsite akkuma dhageettan kana. Isin galamiti. Eshi fiizaa fidi tikkeeta fidi jenna waa waggaa lama dura eessaa isinii fidaa jette. Araboota itti hojjechiifte biraa fidii jennaan ani biyya kana keessaa deemuu barbaada alin na kaakkaam jette. Attin na kaakkaam jedhee mootu ka funyaan qabuu danda'u nu warra manguddootii miti. Sumayyaa as jirti. Sana si gaafatan nuti ko akka manguddootti gaafadhan hin jettan malee namitti sanuu arginu hin beeynu yoo beeynallee biyya baqaa jira nama jireenya kiyya bareedsuu hin barbaadu dubartii lama wallol ta'e jedhee dhugaa isinitti himaa. Sinigalati abbaa ijoollee mas'uulummaa hedduu qaban. Jara nama itti yaadu jiraan mootu nama itti yaadu baay'ee qabaachuu namni isaa ginda qabna. Isa dhugaa yoo dubbanne Sumayyaalleen abbaa manaa qabdii nama yaaduufi jira. Ani mootu mas'uulummaa baay'ee qaba ilmaan qaban jireenya qaban sinigalamiti gibbii fattaree biyya kanatti hidhamuun barbaadu an dubartii wajjin. Hin ammaata haalli biyya kanaa hin beektan isin lamaan sadoonni lamaan biyya kana dhuftanii deebitanii. Isinigale miti kakanarraa hafeen mucattiin mootu anjidduu jara kanaatti waan argadhu qabu hin beeku yuwan isinigale miti kanaafi akkaataan dogoggorri guddaan eessa jira Sumayyaa guddoo bira jira Sumayyaa manamni hundi jaalatu sana bira jira akkamitti yoo jettan akkamitti tokkoffaa Sumayyaan gaafuma jalqaba dogoggorte gaafa jalqaba isin dogoggorte akkaataa biyya kana nama itti fidan irraa yoo kaane dogoggora. Facaatu nama hiriyaa kiyya mubaarakii kun nama waggaa kuran nyaataa dhugiin kennaa gaadhaatitti wajjiiniti kunoo kana dhengadda gisee saraan waliin deemna viidiyoo waliin hojjanna gabbuu alaala isaa waggaa kuran waliin saahibaa kana gaafa dhengadda intalatiyya fidu jidduu kenna eenyutu ture reediin anaan hiriyaadha isaan hiriyaadha isin hundi hin beeytan akira nu sadii wallolle jechuu dhufa mucayyoo xiyyaatiratti wallolle yeroo sadii dirree xiyyaaratii deebisanitti jiddatti ufduuba deebisaniitiin wallollee akka waliin oonnatti rabbii mucayyoo san fidee erga mucayyoon fidee araaramne. Namni hagana karaa kana gisee dhufu hiriyyaan lamaanuu jidduu waa kaayata. Namni maa wajji nyaatee hojii dhuge. Dhuftee osoo gamana nama tokkoon gaafatiin fuutee amaaratti birrii hiriyyaa kennite. Yoo akka kenniteen kun na kennite jettee miire natti kennite teebara amaartittiinuu kennite. Kennite ragaa irraan qabanne gimmaasha nan bifanne akkaataan nama biyya kana itti fidan mootu eegale dhufee ka'e birrii kafalan jarjartee dura kennite mucayyoon hin dhufne fedhu haa fiduu dadhabdu hayaada jijjiirtu akka seera biyya kana nuti dhufutti yoo laalle
Dhibbaan dhibbatti badee Sumayyaa tasfaayee bira jira. Eega mucaan dhufne bira deebisuu qabdi jechuudha. Oo yookiin waan fiizaatiif tikkeetaa murtee gimmaa ishee deebisuu qabdi yookiin muluu deebisuu qabdi. Dhugaan jiru kana waan ragaa hin qabneef akka dhugaatti yoo dubbanne jechuudha. Kanaa miti yoo jettan ijoolleen kun obbolaadha. Ilmaan kenna nu malee abbaa hin qabanii ija lammaffaa nurratti baratanii barsiisaa jechuun jarana abbaadha. Isinii gala miti yoo jettan immootu gidduutti jara walitti araarsanii kabar irraa gochuuleen hin danda'ama waan ta'eef hedduu akkasitti osoo waliin jabaatuu baatan jechuudha. Jechuma kee kanarratti waa dabalaas beeki. Sumayyaa tasfaayeedhaa jidduu maal jette? Ani ragaaniin qabaa tikeenni na bira gahee hajettu barruudhaanii jette. Barruun san beeki yoo barruu gartee yoo mucoon tun ergite taate nambara isiin itti ergitee fi kana qofa barbaannata dhugaa ta'uu adda baasuudhaaf. Sumayyaan nu agarsiisuu dandeessaa? Barruu kami kanaa baasame? Barruu gartee. Barruu amma mucayyoon hafuumoo? Laa Sumayyaan lakki. Akkam jettee ati barruu naa barreessitee. Barruu naaf barreessite. Siifan ibsa. Barruun suni dhiyenna kana ergaa jalqaba irratti kan hafti sababa abbaa manaa isheen dhoorgini. Dhiyenna kana immoo ergaa abbaa manaatti wal loltee barruun guyyaa qaba. Guyyaa irratti barreeffame jechuudha Sumayyaani. Ani sababa isaatiin kanan kaayiroo dhufe abbaa manaa kiyya kana namoota feemasii foolorii gurguddaa qabu irrattan himadha. Kaayiroo viizaa kiyya kanan gube sababa isaatiin kan jedhu barruun na bira ni jira ka Sumayyaa Aamboo jechuudha. Inni kun immoo barruun guyyaa ka dhiyeennati jechuudha. Guyyaa ofirraa qaba. Okay, barruu tana Sumayyaatu sitti erge Sumayyaa Aamboo. Sumayyaan naa barreesse. Mee barruu san ilaallaa nu agarsiisi. Ayya. Ol na guddisi. Oggusma fuunee AI gaafanna yoo barruun tun barruu dhugaa taate dhugaadha yoon dhugaan ta'in ammoo asumatti dhugaa miti jennee dubbanna rakkoon qabu. Na guddisa meenidha. Eeggadhaa yoo uffata waan taate. Iskiriin bilbilan dhugaa. Qullaa baay'ee jiraatan ustaas eeggadhaa. Mana keenya keessa rawaa jilbaaba uffanni si naasuuf naare kaameeraa duuba shi. Tata yoo kaameraa isaanii zoore yaa haaraa godha. Membarii ta'a namni kun kun akka hin ta'an barruu dubbisaa. Dubbiin Dubbisi barruu. Kaameeraan duuba isinii xaragaa qo'aa sirriitti mee. Abshir abshir. Hayyee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh naan jette. Akkam nagaa jirta jetteeti miidiyaa warroota fooloorii gurguddaa qabanii bira dhaqeen himadhaa waa'ee namichaa mee maal jettaa naan jettee naan mari'atte jalqaba. Isa waggaa tokko fixee lammaffaa qabate. Osuma akkanatti haasawutu lakkoofsa maqaa asirratti lakkoofsa keessii deebi'ee. Koy ta'a iskiriishitiidhaayyee qabadhu. Isa waggaa tokko fixee. Porofaayiliin dhugarsiiti iskiriishuuti. Porofaayiliin kun kan ishee ta'uu nama hunda beekaa iskiriishitiidha. Guyyaan barreeffama isaa moo kinoola. Guyyaa wajjin jedhe. Sumayyaa na dhagaye gutakka. Naa. Gutakka Sumayyaa. Dubbifne dura. Iskiriinshuut kan akkanatti tarata kataab godhe. Kinoo. Akkana wal harkise akka nama TikTok ol darbuutti. Ilaa hin jiru. Iskiriishitii lama bichaa jiru. Lakki. Itti deebistuuqe. Kinoo. Akka nama TikTok ol darbuutti ol darbe ayyee. Or bakka diiteelaa kana eeyyoo ayyee dhaabbadhu. Iskiriinshuutiin kun hoggam godhame. Har'a godhame. Moo kaleessa waan akkasii ammoo godhamee hin fakkaatu. Bakka wayiitiin iskiriishit godhee baasee isheenis taaduu dandeessu. Dhiis qoy hoggutak akkasuma dhaabbadhu. April guyyaa 13 iskiriinshuut godhame akkasiimi har'a. Har'a. Sa'a 7 fi daqiiqaa 42 irratti. Amman goradhe bakkan goradhe hin qaba. Bakka san dhaqinuu qara iskiriinshuutii mi'a dhugaadha. Hayyee qoy kaafachuu walii gallaasitti. Isheen porofaayilii kanaa fi kan inni kaaddi. Lakki porofaayila nurraa dhiisi Sumayyaa. Bakka san seenutti. Waan kana iskiriishuut goote dhaqqii siin jedhan. Bakka san naquun fedhuun sin hin jedhee bara. Mushkilaan asika. Hayyee mannoo keessaa na baasee bakka. Bilbila kanaan nagaa gizee takka nagaa bilbila kanaan. Abshir bilbila kanaan nagaltu ayyee.
kanaan galchi Tikkeetti isaa fi harkaa fuudhaa ka barreeffama ragaa obsa takka please please obsi Engineer Abba Ustaza wani jala tarunjiru obse. Wal buddu gol jeni nargitani amma yuwan numbe ne fide. Ati Sumaya